Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota Amboo YouTube kan taatan hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii obboloota koo nagaa kootiinis galanni waaqayyoof haa ta'uu hordoftoota koo jirtuun siniin jedha. Baga jiraattanii baga jiraanne siniin jedha. Egaa har'ammoo wanti nan isinii qabadhee dhufe Kaamilaa YouTube jechuudha. Kaamilaa YouTube goddanyaa ishii hiriyaa ishii waliinini isinii qabadhee dhufee jechuudha hordoftoota koo. Egaa Kaamilaa YouTube'ini maal jetti goddanyaan ishii akka gaa asumaan immoo waan isin yaadachiisu hajjiin akka mucayyoo caaltuudhaa fudhatee ammallee jalaa dhokse gaasiniif himeen ture. Amma maal jetti hiriyaan Kaamilaa YouTube mucaa caaltuudha jetteen jechuudha hordoftoota koo. Mucaa caaltuudha yoo mucaan caaltuudha akka galtuuf barbaaddee akka mucaan caaltuudha deebituuf of fedha qabaattee yoo dhuguma caaltuudha yaadda ta'ee ati dhuguma caaltuudha yaaddeetta yoo ta'e hajjiin si fedha waan ta'eef jetteeniin hajjiin si fedha waan ta'eefi hajjiitti ati heerumuu qabdaa. Guyyaa lamaaf illee maaliif hin taane hajjiitti heerumtee mucaa caaltuu akka abbaan manaa ishii deebisuuf godhuu qabdaa. Ati jaartii hajjii ta'uu qabdaa jetteen jechuudha Kaamilaa YouTube'n hiriyaan ishii goddanyaan ishii kan ishiin baay'ee jaalattu kan ishiin baay'ee kabajju jechuudha. Kaamilaan immoo maal jettee akkamittananii nama badaa kanatti heerumaa nama badaadha namichi kun ni beektaa baay'uma nama badaa akka ta'e ni beektaa akkamittanan nama kanatti heerumaa jetteen jechuudha hordoftoota keenya. Ishiin immoo maal jetteeni sitti luqqa'aa jetteeniin jechuudha. Sitti luqqa'aayi yoo itti heerumte maaliif torbee lamaaf hin taane jetteeniin goddanyaa ishii kun maaliif torbee lamaaf hin taane itti heerumte yoo mucaa caaltuu kana harkaa baafte maal ta'a? Mucaa caaltuu kana yoo harkaa baafte maal ta'a? Goddanyittii kee caaltuudhaaf yaadda yoo ta'e maaliif kana hin gootu jetteen jechuudha hordoftoota koo. Egaa hiriyaan gaariin ol lama kaasti. Nama guddisti ol lama kaasti. Bakka ati kuftee kan ol si kaasu hiriyaa gaariidha. Akkasuma immoo hiriyaan immoo hin taane hiriyaa yartuun otoo ati ol kaatee jiraatte iyyuu karaa gadi si kuffiftu karaa si awwaaltu barbaaddii jechuudha. Ani dhugaa rabbii hajjii kana kaamilaa fi miti ani abbaa fedheef hin hawwu jechuudha. Namuma nama ta'ee dhalatee foon namaa uffate kamiifiyyuu foon namaa qabu kamiifiyyuu nama ta'ee waamamu kamiifiyyuu namuma jedhame kamiifiyyuu ani abbaa manaa akka hajjiidha. Dhiira akka hajjiidha. Ani hin hawwu jechuudha namaaf. Kanaafi hordoftoota keenya namni waan gadhee akkanaa namaa hawwu. Hiriyaan waan gadhee akkanaa namaa hawwitu. Nama akkanaa nama hammaataa nama dubartii isaa kan isaa jilbeeffattettu hammaatu. Hamaa akkanaa kan nama hawwitu hiriyaa gaariidha hin jedhu karaa mataa kootii ani jechuudha. Hiriyaan akkanaa utoo bakka dabaa tokko bakka rakkoo tokkotti na argattee na jeefti jedhee yaada jechuudha. Ani akka kootti jechuudha hordoftoota koo akka kootti. Kanaafi namni hiriyaan tokko waanuma gaarii namaa hawwiti. Waanuma bareedaa namaa hawwiti malee waan akka kanaa namaa hawwuun gaarummaa qabanatti fakkaatu jechuudha. Waan akka kana hajjii jechuun bineensaanuu garaagarummaan qabu. Bineensatu isa caala waa beekaadha. Bineensatu isa caala waa beekaadha. Bineensi maal sanyii isaa nyaatu sanyii isaa in kabaja. Sanyii isaa waan argate itti waamee waliin nyaata bineensuu jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo baay'uma tokko jechuudha. Baay'uma tokko nama dhiba jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama cinqa. Baay'ee nama rakkisa jechuudha. Egaa namni egaa akkuma bifti isaa gargar ta'ee yaadni isaallee gargari jechuudha. Kaamilaanis akkamitti hiriyaa koo taate wanta kana naa hawwite jetteen jechuudha. Akkamitti hajjii naa hawwita. Akkamitti naa hawwite ati kana. Akkamitti namicha kana naa hawwita. Namicha akkanaa kana akkamitti naa hawwite jetteen jechuudha Kaamilaanis. Maaliif namichi waa baay'ee badaa waan ta'eef
baay'ee badaadha waan ta'eef nama namaaf hawwamuu miti. Nama obboleettii dubaraa tokkoof hawwamuu miti waan ta'eef hordoftoota koo. Kanaaf Kaamilaanis kana naa hawwuu hin qabdu ati hiriyaa kootii miti ati nama si jaaladhu miti ati mucaa caaltuu deebisuu jechan ani ibidda keessa seenaa jetteen jechuudha. Ishiinis immoo jaalattee hin deebifnee fi doorsifamtee xiyyiitiidhaan doorsifamteeti kan deebiftee fi kanaafiyyuu kanammoo hiriyaan ishee kuni akkana godhi jechuun hin qabdu jechuudha hordoftoota koo. Egaa viidiyoon koo kunoo isinitti tolee sabiskiraayib, sheer, laayik godhaan siniin jedha hordoftoota Amboo YouTube warri maatii koon taanis maatii keenya ta'aa nutti dabalamaan siniin jedha.